Finfinneen eenyuuf magaalaadhaam eenyuuf ammoo lafee dugdaatiin mee xiqqoo dhaabbadhuu dhaggeeffadhu gidduu kana dhimmi handhuura Oromoof Oromiyaa taate kana yoo ka'um namni baay'een seenaa ishee wallaaleen yookaan ta'ee jedhee dhugaa jiru micciiruuf yaalaa jira. Hordoftoonni kiyya kabajamoof jaallatamoo isin warra yeroo mara odeeffannoo dhugaa qofa narratti eeggattan har'a seenaas haqas seeras dhiisnee dhugaa lafa jirum Finfinneen maaliif haqa dhiigaa fi lafee uummata Oromoo akka taatem ragaa qabatamaan isiniif dhiheessaam obsaan na hordofaa. Finfinnee fi eenyummaa Oromoo. Finfinneen magaalota addunyaarra jiran 160 keessaa addaam maaliif beektuum magaalaan kun dhiiga aarsaam seenaa fi eenyummaa saba tokko irratti waan hundoofteefi magaalaan kun seenaa kaleessaa keessatti sirna gabbisaa fi jaalalaatiin guddattuudha. Sirnoota dhuftuuf daartuun eenyummaa ishee dhiitame maqaan isheellee jijjiirame Addis Ababaa ta'ee ture. Garuu dhugaan dhokachuu danda'a malee baduu hin danda'u. Finfinneen seenaan ishee dhaloota kanaan dura gurguddoom qotee bulaa nagaa fi abbootii gadaa sirnaan lafa sana gabbisaa turaniin wal qabataam. Duris har'as boris Finfinneen madda jireenya Oromootiin giddugala falmii fi haqa abbaa lafeem. Finfinneen maaliif haqa uummata Oromoo ta'a yoo jenneem ragaa dachaa sadii gurguddoo dhiyeessuun ni danda'ama. Inni tokkoffaan haqa seenaa fi eenyummaa Finfinneetiin. Finfinneen handhuura dachee tuulamaatiin. Tuulaan Guullalleem, Galaan, Yeekkaam, Sulultaa fi kanneen biroom durumaa kaasee dachee itti jireenyi aadaan saba Oromoo itti dhalateem itti guddateedhaam. Mallattooleen aadaa fi seenaa magaalattii keessa jiru hundiim lafee dhaloota sanaatiin. Inni lammaffaan haqa diinagdee fi abbaa lafummaatiin. Magaalaan kun yeroo babal'attum saba lafa isaa irraa buqqa'eem jireenyi isaa fashalaa saba Oromootiin. Qotee bulaa naannawa sanaam jireenya isaa dhabeen magaalaan kun har'a misoomteem. Kanaafuu mirgi aadaa fi abbaa lafummaa saba kanaam seeraanis ta'e uumamaan dhimma mormii hin qabne kan Oromootiin. Inni sadaffaan haqa teessuma lafaa fi ji'oogiraafii isheetiin. Finfinneen giddugala Oromiyaa keessatti kan argamtuufi naannichaan gadi fageenyaan kan marfamtuyyuu dhimma siyaasaa qofa osoo hin taaneem dhimma uumamaatiin. Oromiyaa irraa addaan baasanii Finfinnee yaaduun dhiiga jireenyaa fi onnee qaama irraa addaan baasanii yaaduudha. Dhaggeeffadhaa hordoftoonni kiyyaam. Finfinneen haqa Oromoo ta'uun isheen saboota biroo magaalattii keessa jiraatanu dhiibuu yookaan miidhuu jechuu miti. Finfinneen teessoo Afriikaatiin iddoo jireenya namoota baay'eetiin. Garuu misoomnii fi jireenyi namoota hundaam kan mirkanaa'u yoo haqni abbaa lafee uumamaa jalqabaa kabajame qofaam. Haqni Oromoo yoo kabajameem magaalattiin nagaa waaraa argattiin. Nagaan naannichaa ammoo nagaa biyyaalessaatiif bu'uuraam. Isin hordoftoonni kiyyaam warra dhugaa jaallattaniim kabajni isin naaf qabdanuum lafa kanaa oliim. Dhugaa seenaa fi haqa dhaloota kana ija maaliitiin laaltuum akkamitti madaaltuum mee yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaam. An Abdussalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'am.